Oduu ijoo sagantaa seeftineetii marsaa shanaffaa bakka qondaaltonni mootummaa fi qooda fudhattoonni argamanitti ifoome. Ijaarsi mana barumsaa ifa boruu aanaa sabbata hawaasii magaalaa Awwaash Malkaa Qunxurreetti sadarkaa xumuraarra gahuu himame. Dooniin kibxata darbee eegalee bo'oo Suwiis kaanaal keessa danqamtee turte baraaramuun daandiitti deebite. Akkam jirtu hordoftoota keenya, kun ETV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha. Oduu isinitti himuutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Sagantaan seeftineetii marsaa shanaffaa bara faranjoota 2021 hanga 2025tti turu bakka ministeeronni bakka buutonni dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa akkasumas pirezidaantii fi bakka buutonni naannolee fi qaamoleen dhimmi ilaallatu argamanitti ifoomeera. Sagantaa waggaa shaniif turu kanaaf doolaarri biiliyoona 2.3 ramadamuus himameera. Ababaayyoo Kafanii dabalata qaba. Sagantaa seeftineetii marsaa shanaffaa bakka ministeeronni pirezidaantotni naannolee fi qaamolee hooggansaa dhimmi ilaallatu akkasumas bakka buutotni dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa fi imbasiiwwan argamanitti ifatti banameera. Itoophiyaatti sagantaa seeftineetii marsaa marsaan bocamee hojiirra ooluu kan eegale bara faranjoota 2005 irraa eegaleeti. Sagantaan seeftineetii marsaa shanaffaa kunis daayirektoreetii qindeessa wabii nyaataa mirkaneessuutiin bocamee olaantummaa ministeera qonnaatiin kan hoogganamu ta'a jedhameera. Galma ga'iinsa kaayyoo sagantaa seeftineetii marsaa shanaffaa kanaaf doolaarri biiliyoona 2.3 ramadamu ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee himaniiru. The fifth phase of the PSMP project will have three core result areas. Sagantaan piroojeektii seeftineetii misoomaa marsaa shanaffaan kun galmawwan milkeessu sadi qaba. Tokkoffaan kutaa hawaasaa garmalee hanqina nyaataatiif saaxilamoo ta'aniif maallaqa dhaabbiidhaan kennuudha. Lammaffaan hawaasa hongeef saaxilamoo ta'an biras dabalataan dhaqqabuufi. Sadaffaan sirna bulchiinsa sagantichaa ammayyeessuun tajaajila kennamu dhibbeentaa guutuurraa ga'uufi. Galma kana sadan milkeessuudhaaf waliigalaan doolaarri biiliyoona 2.3 mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa walitti qabamu ramadameera. A total of USD 2.3 billion is allocated for the project over the coming 5 years, mobilized from our development partners and government of Ethiopia's resources. Ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa sagantaalee seeftineetii marsaa afran darbanii deeggarsaan atoomaa turan galateeffatanii dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa dabalataas sagantaa seeftineetii marsaa shanaffaa kanaatiif waamicha taasisaniiru. Deeggarsi gama kanaan taasifamu rakkoo koovidii hir'isuuf, carraa hojii dabalataa uumuuf akkasumas maakiroo ikoonomii tasgabbaa fedhii wabii nyaataa uummata Itoophiyaa guutuu uumuuf kan dandeessu ta'us ibsaniiru. Eegumsa hawaasummaa fi baqattoota gamtaa Awurooppaa fi dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa biroo bakka bu'uun saganticharratti kan argaman Sarbiina Baazaanellaa sagantaalee seeftineetii afran darbanitti hojiin gaariin hojjetamuu himanii muuxannoo sagantaalee seeftineetii marsaa darbaniitii fi cimina seeftineetii marsaa shanaffaaf bocamee kanatti fayyadamuun hojiin caalmaa kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Dhaabbileen misoomaa idil-addunyaa dabalataas marsaa kanatti argamuu ibsaniiru. So given its achievements, the strength of the design of the new phase, bu'aawwan hanga ammaatti galmaa'anii fi cimina sagantaa seeftineetii marsaa shanaffaaf bocame kanatti fayyadamuun kaayyoowwan misooma mootummaa Itoophiyaa deeggaruuf gamtaan Awurooppaa fi dhaabbilee misoomaa idil-addunyaa biroo boonichatu nutti dhaga'ama. Marsaa shanaffaa kanatti dhaabbileen ejensii misoomaa idil-addunyaa haarofti Daanish imbaasiin Ayerlaand, kan Kingdom of Netherland, kan Sweden fi kan biroonis itti dabalamaniiru. Embassy of Ireland, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands. Ministeerri qonnaa Umar Huseenis marsaa afran darbanitti gahee olaanaa sagantaan seeftineetii hiyyummaa hir'isuu keessatti taphate ibsaniiru. በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2018 በተደረገ የፕሮግራሙ የአስተዋጽኦ ግምገማ ውጤቶች ኢምፓክት አሰስመንት ፋይንዲንግስ qorannoo bara 2018tti taasifameen sagantaan seeftineetii sadarkaa biyyaalessaatti hiyyummaa parsantii 2 hir'isaa tureera. Naannoo gammoojjiitti hanqina nyaataa reeshiyoodhaan baatii tokkoon hir'isuu danda'eera. Baddaatti ammoo baatii walakkaa hir'isuu danda'eera.
dabalataanis eegumsa biyyoo fi bishaanii fooyyee qabu akka jiraatu gahee taphateen oomishni midhaan nyaataa dhibbeentaa 2.5 akka dabalu taasiseera. Walumaa galatti sagantichi erga eegalee asitti hawaasni saaxilamoo ta'an miiliyoona 3.9 wabii nyaatan of danda'uun eebbifamuu danda'aniiru. እንዳጠቃላይ ፕሮግራሙ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ3.9 ሚሊዮን በላይ ፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች በምግብ ራሳቸውን ችለው ሊመረቁ ችለዋል። bara faranjoota 2005 sagantaan seeftineetii baadiyyaa Itoophiyaatti eegaleerraa kaasee hanga ammaatti birriin biiliyoona 83.93 waadaa galamee hojiirras ooleera jedhameera. Kana keessaa parsantii 60 ol mootummaa Itoophiyaatu uwwises jedhameera. Rakkoo deeggarsa namoomaa naannoo Tigraay mudataa jiru furuu fi lammiileen biyyattii hunduu gahee isaanii akka bahatan bulchiinsi yeroo naannichaa waamicha dhiyeesseera. Naannichatti qindeessaa gidduu galaa deeggarsa namoomaa fi hojii gaggeessaa taanaan bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Abbabaa Gabreewoot lammiileen ammasii harcaatota TPLF'n qe'ee isaaniirraa buqqaa waan jiranii fi hanqinni deeggarsa namoomaa mudachaa jiraachuu himaniiru. Dhimma beektaa shoomee dabalata qabdi. Naannoo Tigraayitti deeggarsa namoomaa hawaasa biraan ga'uudhaa fi giddugalli qindeessaa deeggarsa namoomaa ji'a 3 dura dhaabbateera. Hojii giddugala kanaa fi akkaataa waliin gahinsa deeggarsa namoomaa naannicha keessatti raawwatamaa jiru ilaalchisuun ETV'n qindeessaa giddugala deeggarsa namoomaa fi hojii gaggeessaa taanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Abbabaa Gabrahiyoot waliin turtii taasiseen giddugalichi deeggarsa namoomaa fayyaa barnootaa fi qonna irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira jedhan. ትልቁ ትኩረት የሀብት እጥረት ስላለ አንድ ላይ ሁሉንም ሪሶርስ አንድ ላይ ሞቢላይዝ በማድረግ xiyyeeffannoo guddaan hanqinni qabeenyaa waan jiruu fi qabeenyuma jiru qindeessuun naannolee rakkoon jiruuf dursi kennamuun akka raabsamu gochuunii fi kootaa baasuun bal'inaan hojjetamaa jira. Dhaabbileen idila addunyaa deeggarsa dhiyeessuun beekaman muraasa irraatii kan hafe hedduun isaanii hojii quubsaa akka isaan waliin hin hojjennes obbo Abbabaan himaniiru. እዚህ ግሉኮዝ ላይ ገብተው ወይም መልካም የማድረግ ፍላጎት ላይ ገብተው አብረው የሚሰሩት እንዳሉ ሆነው እኛ የጠበቅነውን ያክል fedhii waan gaarii hojjechuu qabaatanii warreen waliin hojjetan muraasni akkuma jirutti ta'ee warreen nuti sirritti deeggarsa isaanii irraa eegnuu fi garmalee rakkoo as ture iyyisiisaa turan garuu deeggarsa godhuu hin dandeenye yeroo kana ammoo eenyu hojjetaa akka jiruu fi hin jirre ilaalaa kan jirru yoo ta'u deebiin gaafii deeggarsaatiif kennamaa jiru garuu quubsaa miti. naannoo Tigraayitti lammiilee miiliyoona 4.5 deeggarsa akka barbaadantu himamaa jira. ለ4.2 ህዝብ የሚሆን የምግብ አቅርቦት ግን አድርገናል። አሁን እዚህ ላይ ያለውን ችግር የኢንክሉዥን እና ኤክስክሉዥን ነው። lammiilee miiliyoona 4.2 deeggarsa gooneerra rakkoon jiru garuu hojii adda baasutu eenyutu dursa deeggarsa kana argachuu qabaa fi hin qabu kan jedhuu fi hojiin adda baasuudha yoo hojjetamu rakkoon ture baankiin cufamuudha. rakkoon telekomunikeeshiniis sababa neetworkiin badeef hin jiru tureera. yeroo kanatti yeroo nyaataa erginutti nyaanni sun ummata qaqqabu kan beeknu konkolaataan sun achi gahee erga deebi'ee booda dhageenya kun rakkoo ture. lammiileen dirqamaan qe'ee isaaniirraa buqqaan waan jiranii fi hanqinni deeggarsa namoomaa mudachaa jiraachuu obbo Abbabaan dubbataniiru. የተፈናቃዮች ጉዳይ በጣም ያሳዝናል። ሰዎች ተገደው እንዲወጡ እየተደረገ ነው። ለረጅም ዘመን ለረጅም ጊዜ ከኖሩበት ቦታ እንዲወጡ እየተደረገ ነው ያለው። dhimmi buqqaatotaa amma baay'ee nama gaddisiisa. namoonni dirqama qe'ee isaanii irraa baqachaa jiru. bakka waggoota dheeraadhaaf turan irratti dirqama diigamaa akka baqatanii godhamaa jira. kana akka namaatti yoo ilaallu namoonni rakkoo siyaasaa yeroo muraasaatiif jecha bakka yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turanii irratti dirqama bahaa jiru. kun ammoo keessaa'uu torbeewwan lamaan as garmalee dabaleera. qophiin keessan maal irra jira isa jedhuuf ammoo keessaa'uu Maqalee irratti wanti jiru akka gaariitti hojjechuudhaaf sagantaa deeggarsa buqqaatotaa keessaa ijaaruudhaaf lafa sirreessaa jirra. deeggarsa USAID fi Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Federaalaa irraa dhufa jedhames eegaa jiraachuudha kan isaan dubbatan. haa ta'u malee deeggarsi namoomaa ammas bal'inaa fi saffisaan akka isaan qaqqabus gaafataniiru. ይህንን ቀውስ ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህንን ቀውስ መረዳት ይፈልጋል። ሰው ነው በረሃብ እየሞተ ያለው። ሰው ነው ተቸግሮ ጎዳና ላይ እየተኛ ያለው። rakkoo kana hubachuu qabna. namatu beelaan miidhamaa jira, du'aa jira,
daandii irratti ba'ee rakkataa jira. Kanaan dura jireenya fooyya'aa nama jiraataa turetu amma sababa waraanaatiin daandii irratti maatii isaa qabatee bahaa jira. Kanaaf dursa namummatu dursuu qaba. Kana deeggarsa idil addunyaa nu barbaachisa. Kana malees lammiileen Itoophiyaa hundi waan danda'aniin hirmaachuu qabu jedheen yaada. Galiin keessoo naannoo Tigraay jiraachuu dhabuun rakkoo guddaa ta'uu kan himan obbo Abbaban qophiin qonna gannaa bara kanaas gahaa waan jiruuf kanaaf ammoo sanyiin kuntaalee 600 barbaachisuu himuun hanga ammaatti naannoo Oromiyaa irraa kuntaala 5,000 fi USAID irraati ammoo kuntaala 22,000 qofatu waadaa galamee jira jedhan. Afaan Oromoo, Afaan Amaaraa, Afaan Sumaalee fi Afaan Tigree sadarkaa addunyaatti akka hojiirra oolan taasisuu fi Corporation Broadcasting Itoophiyaa fi gidduugalli Artificial Intelligence waliigaltee mallatteessan. Waliigaltee kanaanis afaanota arfan kanneen maashiniidhaan hoogganuun addunyaa maraa dinqisiisuun kan danda'amu ta'uu sirna mallattoo kanarratti himameera. Sirna waliigaltee kanarratti EBC'n rakkoolee isa mudatan teeknooloojiitti gargaaramuun akka furu Director olaanaan giddugala Artificial Intelligence Engineer Warquu Gaachanaa himaniiru. Waliigalticha irratti hundaa'uudhaan giddugalli isaanii Corporation Broadcasting Itoophiyaa fi leenjii teeknooloojii walqabatee kan kennu ta'uus himaniiru. ተከታታይ ስልጠናዎች አሉ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በኩል ስልጠናው ለስራችን ለሚዲያ ስራ gama teeknooloojiitiin leenjii walitti fufaatu kennama. Leenjichis hojii miidiyaa dhaabbata intelligensii artifishaaleetiif baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan inni guddaan ammoo daataadha. Intelligensiin artifishaalaa daataa gargaaramuudhaan afaanota 4 duratti jenne kanneeniif EBC waliin ta'uudhaan maashina barsiisuudha. Maashina erga barsiisnee booda fakkeenyaaf afaan Amaaraa afaan idil addunyaa taasisnaa jechuudha. Kanneen wata hojiitti seennu kallattiin kan hojjennuudha. ምንም አብረን በመጠቀም ማሽኑን የማስተማር ማሽኑን አስተምረን ስናበቃ አማርኛን የኢንተርናሽናል ላንጉዌጅ አደረግነው ማለት ነው። Hojii raawwachiisaa taanaan Corporation Broadcasting Itoophiyaa Masfin Darajee Gamasaaniitiin hojii gidduu galichaa ilaalchisuun EBC'n hojiiwwan hubannoo cimsuun hojjetas jedhaniiru. Ethiopia Broadcasting Corporation አንጻር ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ የምንጠብቀው የሴኩሪቲ ጉዳይ akka koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaatti dhaabbata intelligensii artifishaalii irraa kan nu eegnu dhimmi nageenyaa kan dursi kennamuufidha. Odeeffannoon nuti kenninu karaa amansiisaa ta'een akka qaqqabaniif deeggarsa cimaa dhaabbata keenyaaf ni taasisaa jennee abdii qabna. Haaluma kanaan waa'ee dhaabbata intelligensii artifishaalii hawaasa keenya barsiisuuf hojii bal'aa ta'e kan hojjennu ta'a. ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። Poolisiin federaalaa filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa nagaan eegalee nagaan akka xumuramu taasisuu fi hojii qindoomina qabu eegaluusaa beeksiseera. Koomishinichi dhimma kanarratti koomishinaroota poolisii naannolee hundaa wajjin marii viidiyoo konfiraansii gaggeesseera. Marii kanaanis filannoon biyyaalessaa nagaan akka gaggeeffamuu fi hojiiwwan hojjetamaa jiran irratti mari'ateera. Walitti qaba taanaan boordii filannoo biyyaalessaa obbo Wubisheet Ayala marii viidiyoo konfiraansii kanarratti hirmaachuun hojiiwwan filannoon walqabatan hojjetamaa jiran irratti yaada kennaniiru. Koomishiniin Jeneraalii Koomishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el bulchiinsoota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee koomishinoonni poolisii naannolee sirna quunnamtii isaanii cimsuu fi hojii gama nageenyaatiin hojjetan torbee lamaanii qorachuun kallattii taa'aa jedhan. Koomishiniin naannolee fi poolisiin federaalaa waliinis walitti dhufeenya dhaabbataa ta'e qabaachuu qabu jedhaniiru. Qajeelfamoonni vaayirasii koronaa ittisuu fi ba'an hojiirra akka oolan murtoon darbuunsaa kan yaadatamudha. Hawaasa biratti hojiirra oolmaa qajeelfamoota kana maal akka fakkaatan ilaalchisuun ETV'n jiraattota magaalaa Finfinnee tokko dubbiseera. Alii Daddafoo dabalata qaba. ግዴታ ከተባለ በኋላ ሁላችንም እንደ እኔም አካባቢ ያሉትን ሰዎች dirqama erga jedhame anas dabalatee hawaasni naannoo hunduu maaskii kaawwachuu qabna. Dhimmicha laaffisuu irraan kan ka'e dhukkubni kun baay'achaa dhufeera.
namoonni ani beeku kan COVID-19 qabaman jiru. Labsiin of eeggannaaf amma labsame kun baay'ee bayeessa. Of eeggannaan baay'ee hir'ateera. Namni tokko akkuma of eeggannoo taasisu inni kun ammoo koronaan hin jiru kan siin jedhu jira. Namni kanarraa ka'uudhaan of eeggannaa isaa hir'isaa dhufee jira. Garuu vaayirasichi ammoo baay'ateera. አሁን የወጣው መመሪያ እውነት ለመናገር በጣም ያግዛል ብዬ ወስዳለሁ። ምክንያቱም qajeelfamni amma bahe nama gargaara jedhee namana. Kanaaf dirqamni akkanaa kun bahuun isaa namni caalatti akka of eegu taasisa. Sababni isaatis qajeelfamichi adabbii of keessaa qaba waan ta'eef namni adabbii kana adabamuu diddaadhaaf jecha qajeelfama kana hojiirra oolcha jedheen amana. ምንድነው መሆን አለበት ምለው ህዝቡ የሚያየው መሪውን ነውና መሪውን ነው ማየት የሚያየው። Uummanni hooggansa ilaala. Fakkeenyaaf walga'iin nama 50 qofaan gaggeeffama yoo ta'e dirqama namoota 50 caaluu hin qabu. Hooggansi kun yoo kana taasise uummanni ilaalee kan amanu. ስራ አስፈጻሚ የምንለው ዋና ዋና በሚኒስትር ደረጃ የተቀመጡት ራሱ hojii geggeessitootas haa ta'uu hooggansi xiyyeeffannaa kennaa hin turre COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf. Kanaaf hooggansi qajeelfama kana hojiirra oolchuudhaaf calqaba ofirraa eegaluu qabaata. Vaayirasii kana akka of eeggannoo vaayirasii kanarraa taasisuudha. Qajeelfama kana ofii isaatii yoo hojiirra oolche uummataaf fakkeenya gaarii kan ta'u. የሰው ልጅ ሁሌ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ ተብሎ አይደለም መደረግ ያለበት። አንዴ ይነግራል። Ilma namaa yeroo hunda akka itti bahuu qabdaa fi akka itti galuu qabda jettee yeroo hunda ajajuun hin dandeessu. Yeroo tokko qofa itti himnaan kana amanee fudhachuun ofiisaa fi of eeggannoo gochuu qaba. እዚህ ተፎካካሪ ፓርቲ የሚባሉት ነገም ተነገ ወዲያም ተፎካካሪ ፓርቲም ነገ paartiileen siyaasaatis boru uummata geggeessuudhaaf dhufan. Kanaaf COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf dirqama of eeggannoo taasisan kana hawaasatti mul'isuu qabaatu. Dhimma kanarrattis xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechuu qabaatu. Walgahii yeroo waamanis ta'ee waamicha garagaraa wayita geggeessan xiyyeeffannaa COVID-19f kennuu qabaatu. Uummannis of eeggannaa akka taasisuuf irratti hojjechuu qabaatu. Paartiin badhaadhinaa Amaaraa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree naannoo fi kaadhimamtoota isaa ifoomse. Paartichi waltajjii Bahar Daaritti qopheesse kanaan maanifeestoo isaas beekseera. Teediroos Tolaa dabalata qaba. Sirna paartiin badhaadhina naannoo Amaaraa kaadhimamtoota filatamtoota isaa fi manifeestoo paartichaa beeksifatetti miseensotaa fi deeggartoota isaa dabalatee aangawoonni mootummaa naannichaa fi kan federaalaa irratti argamaniiru. Sirna of beeksisuu paartichaa fi duula nu filadhaa eegalsiisuu kanarrattis pirezidantiin mootummaa naannichaa Aganyoo Tashaagarii fi afayaa'iin mana maree naannichaa qooddataniiru. Sirna kanarratti itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa obbo Abrahaam Allelliin akki jedhan paartichi biyya badhaatee fi tokkummaan ishee eegame ijaaruudhaaf hojjeta jedhanii kana galmaan ga'uufis filannoo dhufuuf paartiin badhaadhina naannichaa kaadhimamtoota gahumsa qaban dhiyeeffachuu isaa beeksisaniiru. በሁለቱም ምክር ቤቶች የቀረቡ እጩዎች በእውቀት በስራ ልምድም ሆነ በስነ ምግባር kaadhimamtoonni manneen maree lammaniifuu dhiyaatan beekumsaan muuxannoo hojii fi naamusa qabaniin kan ragaan bahameefiin hamma tokko uummanni yookaan filattoonnis beekamtii kan kennaniifidha. Paartiin badhaadhinaa Amaaraa hundumaa ol kaadhimamtoota biyyaa fi uummataaf dhaabbatan qabatee gara dorgommiitti seeneera. Biyyi filannoorra paartilee siyaasaa fi yaada fi maammata isaaniitirraan oli ka jedhan ammoo pireezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagar rakkoolee biyyattii mudatan irra aanuufis ta'ee imala misoomaa biyyattiitti eegalaman fiixan baasuuf filmaata ammaa kanaan paartii badhaadhinaaf carraa dabalataatu malaaf jechuun gaafataniiru. የጀመርናቸው የልማት የመልካም አስተዳደር ስራዎች አጠናክረን እንቀጥላለን። እንደሚታወቀው አማራ ክልል ባለፉት በርካታ ዓመታት መሰረታዊ የሆነ የፍትሃዊነት ጥያቄ የሚያነሳ ክልል ነው የነበረው። hojiilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii eegalle cimsineetti fufna. Akka beekamu naannoon Amaaraa ammaan dura waggootaaf rakkoon bu'uuraalee misoomaa fi iftoomina waliin gahinsa piroojektootaa guddaa ta'e qaba. Kanneen keessaa gaaffiin daandii, tajaajila bishaanii fi ibsaa isaan ijoodha. Jijjiiramaan asitti naannoo keenyatti gaaffileen ijoon kunneen hamma tokko furamaa fi deemus bal'ina gaaffichaarraan ka'ee deebiin kennamaa jiran gahaa ta'uu baatus abdachiisaadha. Keessumaa deebiin mootummaa federaalaa irraa kennamaa jiru kan galata barbaachisu ta'us garuu rakkoo qabnurraa ka'amee mootummaan federaalaa nu cinaa akka dhaabbatu abdii guddaa qabna. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Binnaalfoo Andaalam lammiileen filannoo yaadaa dhiyaataniif qalbiin xinxaaluun filannoo naga qabeessa fi diimokiraatawaa ta'e gaggeessuu keessatti qooda isaan irraa eegamu bahuutii akka qabanilleen gaafataniiru. ለውድድር የሚቀርቡ ፓርቲዎች ይዘው የመጡትን ዓላማና የፖለቲካ ሀሳቤ መርምሩ።
Kaayyoo fi falaasama siyaasaa paartileen siyaasaa qabatanii dhufan haalan qoradhaa. Of eeggannoon eega hubattanii booda kanatu Itoophiyaaf mala kan jettaniif sagalee kennam. Sagaleen keessan hiree Itoophiyaa borii kan murteessu ta'uu hin dagatinam. Kanaaf yoo nu filattan ta'e amaanaa nutti laattan ba'uuf qophii keenya mirkaneessina. ለመወጣት ከምን ጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆናችንን ደግሞ ማረጋገጥ እንፈልጋለን። Obbo Binnaalf akka jedhanitti paartileen morkattootaa bu'aa filannoo fi sagalee uummataa kabajuun filannoo ammayyaawaa gaggeessuun akka barbaachisus hubachiisan. Paartiin badhaadhinaa naannoo Amaaraa filatamtoota mana maree bakka bu'oota uummataatiif kaadhimamtoota 138, mana maree naannootiif ammoo kaadhimamtoota 294 yoo dhiyeessu filatamtoota dhiyaatan kanneen keessaa harki 5 qofaatu kaadhimamtoota duraaniitii jedhameera. Filatamtootni baranaa, dargaggootni, dubartootni fi hayyootni filannoo kanarratti hirmaatan ammoo harka 95 ta'uu fi warreen barana kaadhimaman ta'uu isaaniitu himame. Boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate, namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate, mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii inaarufneenis galmaa'uun ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga ebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u, guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Ijaarsi piroojeektii mana barumsaa ifa boruu aanaa sabbat hawaas magaalaa Awwaash Malkaa Qunxurreetti ijaaramaa jiru sadarkaa xumuraarra ga'uusaa himame. Manneen barnootaa ifa boruu mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarsisaa jiru keessaa 100 keessaa tokko kan ta'e ijaarsi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awwaash Malkaa Qunxurree yeroo gabaabaatti sadarkaa kana ga'uusaa jiraattonni magaalitti dinqisiifataniiru. Taaddasaa Tarrafaan dabalata qaba. Godina addaa naannaa Finfinnee aanaa sabbata hawaas magaalaa Awwaash Malkaa Qunxurreetti manni barumsaa ifaa borii birrii miiliyoona 34 oliin ijaaramaa jiru baatii 3 keessatti xumuramuu isaa jiraattonni dinqisiifataniiru. Pirojektoota naannoon Oromiyaa manneen barnootaa 100 ifa borii ijaarsuu keessaa manni barumsaa aanaa sabbata hawaas magaalaa Awwaash Malkaa Qunxurree isa tokko yoo ta'u, pirojektiin akkanatti dafee xumuramuun kanneen birootiifis fakkeenya guddaa ta'a jedhan jiraattonni magaalaa Awwaash Malkaa Qunxurree. Keessattuu Pirojektiin kun yeroo gabaabaa keessatti akkanatti xumuramuun isaa waan ajaa'ibaati. Takka ta'ee kan hin beeknedha. Intaa jennes kan hin eegamne. Fakkeenyaaf amma waa'ee bishaanii kunuuti bishaan baasuudhaaf yeroo baay'ee baajanni ba'ee daandii baasuudhaaf baajanni ba'ee karaatti hafe. Inni kun garuu yeroodhuma gabaabaa keessatti baajanni ramadamee guutuuf guututti hojiirra ooluun isaa baay'ee nama dinqisiisa. Akkuma maqaasaa mana barumsaa ifa boruu jedhame ifa wayii kan nutti argisiisedha. Kanaanan ibsaan waan bal'aasaa ibsuu hin danda'u waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa tokkollee arginee hin beeknu. Wanti tokko nu hojjetamee hin beeku. Wanni hojjetame xumuramee hin beeku. Hin yaadamaa hin jedhamaa hin raawwatamu. Amma garuu jechuu fi gochisaa karaa nama ajaa'ibsiisuun ji'a 4 ji'a 5 keessatti waan kana fakkaatu arguun keenya akka uummataatitti waan baay'ee nama gammachiisudha. Kun akka guddina magaalaatti haa fudhatamu malee akkuma guddina naannootittu naannaa kana warra jiraniif hundumaa guddina. Magaala kana duwwaa miti. Naannaa kunuuti amma deemee amma seera ga'utti asii deemee kunuuti daangaa moonnoo hidhutti amma manni barumsaa kun gahee guddaa qaba. Gahee guddaa siin taphata. Jijjiirama guddaa siin bita. Manni barumsaa kanaayyuun ittiin burqanidha. Manni barumsaa beektonni kan ittiin burqanidha. Hundumtuyyuu amma irratti hojjetamuu kan qabu mana barumsaa akka ta'e beekamaadha. Hojii gaggeessaan magaalaa Awwaash Malkaa Qunxurree obbo Zarihuun Gammachuu manneen barnootaa magaalaa isaanii hanqina daree dabalataa akka qaban kunis furmaata akka isaanii ta'u dubbataniiru. Haalli mana barnootaa nuti amma qabnu dhugaa rabbiiti yoo ta'e baay'ee kan nama gaddisiisudha. Daree tokko keessatti nama 180 ta'anii kan baratanidha. Baay'ee hanqina daree guddaa jira jechuudha. Kanaaf barataan keenya illee baay'ee rakkatee iddoo garaagaraatti illee hanga deemee baratutti
ana sabbataa hawaas ana qarsaa maallee deemee hanga baratutti ta'eera jechuudha. Kanaaf rakkoo daree guddaa qabna. Rakkoo kana immoo nuuf fura jennee piroojeektiin kun bifa kanaan qindaa'ee sitti nu ijaaramuusaa gammachuu guddaadha. Rakkoo sana keessaa isin baane jechuudha. Hojii gaggeessaan piroojeektii mana barumsaa Ifaa Burii obbo Mitikuu Kabbadaa piroojeektiin kun baatii tokko booda akka xumuramu dubbataniiru. 3 ወር ከ20 ቀን ነው ፕሮጀክቱ ከተጀመረ። ፕሮጀክቲን ኩን ኤርገ ኤገሌ ጄ3 ፊ ጉያ ዲግደመዳ ፕሮጀክቲን ኩን ኢጃርሲሳ ገራ ጥሙራ ዲቤንታ 9 ተመረገይራ ማለቃን አሞ ዲቤንታ 8 ተመረገይራ ጂአ ቶኮ ኬሰቲ ኒጥሙራ ሆጂ xiqqootu nu hafa bulchiinsa magaalichaa fi jiraattotaan tumsinuuf taasifameera. Itti gaafatamaan itti aanaa waajjira barnoota aanaa Sabbataa Hawaas obbo Zarihuun Baatirii manni barumsaa Ifaa Boruu magaalaa Awaash Malkaa kun turre jiraattonni magaalichaa gaaffii yeroo dheeraa mootummaa gaafataa ture deebii kan itti argamedha jedhan. Fedhii uummanni agarsiisaa ture gaaffii uummata bara dheeraa ture tu isatu deebii argate. Kanaaf piroojeektiin kun piroojeektii Ifaa Borii akka naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Ifaa Borii kana dhibbaadha kan ijaaramu. Achi keessaa aanaa Sabbataa Hawaas carraa isa tokko argateeti. Piroojeektiin kun amma ijaarsa sadarkaa kanarra kan jirudha. Kanaaf amma manni barnootaa Ifaa Boruu kun asitti ijaaramuusaa tokko dadhabbii maatii diinagdeedhanis hawaasni isarraa baasii kanaan dura baasaa turerraa bilisa ta'e ijoolleessaa haala tasgabbii fi nagaa ta'een asitti akka isheen barattuu fi carraa guddaa kan banu ta'uu isaati jechuudha piroojeektiin asitti ijaarame kuni. Godina Gujii lixaatti lafti hektaarri 485 qamadii jallisiin misoomuu jiraachuu himame. Godinichatti qonnaan bultoonni aanaa qarcaa qamadii jallisiin misoomsaa jiran irraa callaa gaarii eeggachaa akka jiran himaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaarraa nu qaqqabeef Abaaboo Maammootu qindeesse. Godina Gujii lixaatti qamadiin jallisiin bona kana oomishame yeroo ammaa gahee walitti qabamaa jiraachuun himameera. Qonnaan bultoonni aanaa qarcaa qamadii gahee walitti qabamaa jiru kanarraa callaa gaarii kan abdatan ta'uu himani kaka'umsa marsaa kanaan argataniinis fuula duratti cimanii kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Atiilla nama guddaa ammaa fi lafa sana dhuttanna naan jedhadhu. Himma tikaloon kiyyaa lakkisee waan kana na dhufe waan kana jaalladheetti bu'e amma kun waan galatoomu jijjiirama guddaa yaadi keenya ammallee gara duraa hektaara 5 qonni kanarratti ammallee daballiin edi'a ta'anii. Midhaan akkas bona qotamu kun hin jiru inkwaan idimee kiyyatti moti idimee abbootii keenyaatti illee dhaggineen beenu. Nuutiin gammanne. Itti gaafatamtuu itti aantuu waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa qarcaa Iftuu Ilama aanichatti lafa hektaara 30 irratti qamadii marsaa duraatiin oomishamerraa callaan kuntaalli 900 ol kan argamu ta'uu himu. Akka aanaa keenyatti lafa hektaara 30 karoorfannee turre hektaara 30 irraa gara kuntaala akka aanaatti jechuudha gara kuntaala 976 arganna jennee eenna jechuudha. Kana qofa naaf sodoon ta'e amma achille kilaastera eega qamadiin kun hammamee ka'een booda kilaastera boqqollooleen jaaramanii jijjiiramuu akka isaan danda'an waan biraan hojjechuu kilaastera boqqolloo qofaa miti kilaastera waan garaagaraatiin kabunaatiin akkasuma immoo kuduraalee muduraalee garaagaraallee yeroo bonaa keessatti hojjetanee jijjiiramuun akka danda'amu nu hubachiisa. Itti gaafatamaa aanaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii lixaa Baddiluu Gazzahaan gama isaaniitiin godinichatti lafa hektaara 485 irratti qamadiin jallisiin misoomaa jiraachuu himaniiru. Naannoo lafa hektaara 485 faca'ee midhaan uffamee jira. Midhaan kun yeroo ammaa kana sassaabamaa jira. Qamadiin gahee sassaabamaa kan jiruu fi haga ammaatti sassaabbiin oomishaa qamadii 50 walitti qabamu ragaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinicharraa argame ni mul'isa jechuun kan gabaase waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaati. Finfinneetti galmeen ijaarsa manneen waldaalee bitootessa 21 bara 2013 calqabee kan adeemsifamu ta'uu himame. Galmeen bitootessa 21 bara 2013 eegalu kun guyyaa 15f kan turu ta'uu biiroon bulchiinsaa fi misooma manneen magaalaa Finfinnee beeksiseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hanqina gama mana jireenyaa magaalittii keessatti mul'atu furuu fi sagantaa misooma manneenii 1980 fi 40 manneen waliin ijaaruun fayyadamtootaaf carraa dabarsaa tureera. Manneen sagantaa kanaan ijaaramaa jiran yoo xumuraman carraadhaan jiraattotaaf dabarsuuf kan itti fufu ta'us himameera.
boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii inaarufneenis galmaa'uu ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga ebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Daawwattoota keenya ammoo gara odeeffannoo biyya alaatii argannetti wayitaa isin dabarsinu. Dooniin bo'oo Suwiis kaanaal keessaa erga kibxata darbee danqamtee turte baraaramuun daandiitti deebite. Dooniin Ever Given jedhamtu kun kibxata darbee konteenara feetee imalaa osoo jirtu karaa irraa jallachuun ulaa Suwiis kan cufte. Suwiis kaanaal ammoo zayita boba'aa dabalatee meeshaalee barbaachisoo karaa ittiin deddeebisuu fi keessummaa ammoo biyyoota Awurooppaa fi barbaachisu turte. Bo'oon Suwiis kun kan Misrii yoo taatu akka addunyaatti toora meeshaa daldalaa ittiin daddabarfamu isa guddichadha. Dooniin Ever Given ulaa kana cufuu isheetiin ammoo dooniiwwan hedduun karaa kallattii seena kaabaa fi kibbaa dhufanii toora galanii dhaabbachuun dirqamanii akka turan BBC'n gabaaseera. Daawwattoota keenya ammoo gara odeeffannoo biizinesiitti dabarree jirra. Odeeffannoo biizinesii nu biraan ga'uudhaaf hawwiitaa uffisa na biratti argamti. Hawwi bagana gaannu edde. Hayyi galatu.